نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Ashama akka mooltan sagantaan BBC afaan Oromoo jimaata galgalaa eegalee manni maree nageenyaa UN tarkaanfii lola Tigraay wal qabatee fudhatamu irratti akkamii walii galuu dhabe gabaasa qabna. Ajjeechaa Aksum irratti loltoonni TPLF qooda fudhataniiru qorattuu Human Rights Watch. Basically our report documents Gabaasni keenya gochaa gara jabinaa guyyoota 10f raawwate galmeesse. Waraanni Eertiraa ajjeechaa jumlaa raawwate. Tamsa'ina koronaavaayirasii dabalee fi dagannaa lubbuu galaafataa jiru paartiin biyya bulchuu paartileen filannoo keessaa dhiibamne jechuu akkamiin ilaala? Dhiibamaa jirraa, hidhamaa jirraa, cufamaa jirraa kan jedhu qofaan xureessanii waan xixiqqaadhaan uummata miliyoona 50tti siqu filannoo dhabsiisuun. Gaaffii fi deebii taasisneerraa kaanis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Manni marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN koora guyyaa kaleessaa kamisa taa'een waa'ee Itoophiyaa mari'atee waliigaltee osoo hin gahin xumureera. Dhimmi ijoo marii kanaa lola Tigraay fi yaaddoowwan deeggarsa namoomaa jiran wal qabata. Marii kanarratti Chaayinaa fi Raashiyaa akkasumas Hindiin dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu hin qabnu jechuun mormii dhageessaniiru. Firaa'ol Balaay bal'istee nutti himti. Korri adda durummaan waa'ee Itoophiyaa mari'achuuf kamisa taa'ame waamicha Ayirlaand ka'umsa kan godhate yoo ta'u ibsa waloo manni marichaa baasuuf ture irratti waliigalteerra hin gaamne akka gabaasni AFP mul'isutti. Ibsi silaa manni marichaa baasuuf qopheesse birmadummaa Itoophiyaa haala hin dhiibneen deeggarsi namoomaa hatattamaan akka godhamuu fi lolli naannoo Tigraay akka dhaabbatu kan gaafatu ture. Haa ta'u malee miseensota dhaabbii mana marichaa kan ta'an Raashiyaa fi Chaayinaan ibsichi dhimma keessoo biyya tokkoo jidduu seenuudha jechuun mormuu isaanii AFP'n gabaaseera. Miseensa dhaabbii kan hin taane Indiyaanis ibsi manni marichaa baasuuf ture mormiteetti. AFP'n dippiloomaatota waabeeffachuun akka gabaasetti biyyoonni Afrikaa 3 miseensa mana marichaa ta'an Keeniyaa, Nijeerii fi Tuniiziyaan ibsa mana marichaa baasuuf ture deeggaranii jiru. Naannoo Tigraay keessatti uummanni miliyoona 4.5 ta'u deeggarsa namoomaa akka barbaadu ammallee uummanni baadiyyaa keessa jiraatu deeggarsa akka hin argannee fi hanqinni nyaataa yaaddessaan akka jiru UN'tti qindeessaan deeggarsa hatattamaa Mark Lowcock miseensota mana marichaaf himaniiru. Dubbii himaan UN Stefan Dujarric akka jedhanitti Tigraay keessa rakkoon dhiyeessii bishaan dhugaatii fi eegumsa fayyaan wal qabatan waan jiraniif yeroo kamuu weerarri dhukkubaa mudachuu akka malu dubbachuu himaniiru. UN'tti ambaasadar Ameerikaa kan ta'an Linda Thomas Greenfield ibsa kennaniin haala deeggarsa namoomaa fi sarbama mirgaa Tigraay keessa jiruun Ameerikaan daran yaadda'uu himan. Garee deeggarsi namoomaa Ameerikaan naannicha keessatti godhaa jirtu akka ol guddatu taasisus garas erguu isaanii himan. Manni marichaa kora kana kan taa'e koomishiniin mirgoota namoomaa UN Tigraay